jalqabarratti duula maqaa mililik jahuun durfamuun sirna abbaa irrummaa fi cunqursaa diriirfatanteeffachuus shira adda addaa xaxaa jiru ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa baase. Akeekaa fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo bakka ga'uuf murteessaan irree Oromooti malee irree fi olola alagaa miti jedhee jira ibsichi. Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qaba. Duula maqaa mililik jechuun durfamee sirna abbaa irrummaa fi cunqursaa diriirfatan tikfachuuf akkasumas kanneen kabajamuu mirga sabootaa dura dhaabbatan gaaffii uummattootaa ukkaamsuu shira xaxaa jiran ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase. Qabsoon bilisummaa Oromoo akeeka fi galee mataa isaa qaba waan ta'eef osoo akeekni fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo mana isaa hin rukutin baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo akka hin dhaabbannes beekamaadha jechuun ajajni ABO WBO ibsa baase. Ibsi kun qabsoo bilisummaa Oromoo ololaan cabsuun gonkumaa hin danda'amu jechuun jalqaba. Akeeka fi galiin kun akka bakka gahuufis murteessan irree Oromooti malee irree fi olola alagaati miti. Oromoon hariiroo fi tumsa alagaa waliin yeroo tolfatu kan tooftaa fi tarsiimoo tolfata malee akka qabsichi irratti hirkatuttis miti jedheera ibsichi. Yeroo ammaa kana immoo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa guddaa irra gahee waan jiruuf jabinaa fi laafinni qabsichaa irree Oromoo irratti hundaa malee olola alagaan kan daddaaqamu mitis jedheera ibsi kun. Diinni jabinaa qabsoo bilisummaa Oromoo hubate lolaan Oromoo injifachuu waan dadhabeef ololaan Oromoo jilbeeffachiisuu irratti dhama'aa jira. Humna waraanatti gargaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun duula qorqalbiin uummata milee cabsuun qabsoorraa fageessuun gaaffiin uummataa kan deebii argate fakkeessanii dhiheessuu fi ololuu dabrees gaaffiin uummattoota akka hin jirretti haaluun sirna isaaniin utubame jireessuuf carraaqaa jirus jedheera ibsi WBO'n baase. Duguggan sanyii abbootii gadaa waayyuu akkasumas jaarsolii Oromoo karrayyuu irratti geggeeffame qaamuma duula weerara mililikiitis jedheera. Haliillaan xiyyaaraa Oromoo walloo irratti geggeeffames qaamuma Oromoo humnaan cabsuuti. Fixiinsi ilmaan Oromoo giddaa kiraamus qaama babal'ifannoo lafaa weerartuu mililik ta'uu hubanna jechuun ibsa keessatti qabxiileen jajjaboon kunneen kaafamanii jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuufis WBO'n aanaa tokkollee hin qabanne jedhanii haalu akkasumas maqaa abbootii gadaa fi haadholii siiqqeen dargaggoota wiigii mataarra kaahatan WBO'dha. WBO'n karaa nagaa qawwee isaa hiikkatee gala jechuun diraamaa haaraa dalaguun hawaasa Oromoo hamilee cabsuu fi hawaasa addunyaattiin kijibuuf qophii irra jiraachuu waan hubatameef ilmaan Oromoo bakkayyuu dhugaa kana wal hubachiisuun akka hawaasni addunyaa sin dogoggorre qajeelchuun dirqama lammii Oromoo akka ta'e ajajaan olaanaan ABO WBO ibsa kana keessatti dhaamsa dabarseera. Duula mililikkaan Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuf geggeeffamaa jiru dura dhaabbatee falmuun dirqama lammii Oromoo maraati kan jedhu ibsichi wallaalaa ofii barsiifachuun dammaqsuun beekaa ofirraa barachuun dabaa qajeelchuu yoo dide of keessaa baasuun aadaa keenya ta'uu qabas jedheera. Ilmaan Oromoo humna waraanaa poolisaa fi milishaa keessa jiran saba isaaniitiif malee alagaaf ergamuu dhaabuu akka qaban ergaa dabarsee jira. Warraaqsi diddaa mililik bifa addaan jabaatee geggeeffamu akka qabus ibsa kana keessatti kallattiin kaa'amee jira. Oromoo fi saboonni cunqurfamuun leellistoota mililik dura dhaabbatanii mormuu qabu. Oromoon qabsoo bilisummaa isaa saffisiisuuf tooftaa fi tarsiimoo qabsoo baafatee kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan gahuuf humna qabu jabeeffatee qabsoo finiinsuun murteessaa akka ta'e ajajaan olaanaan ABO WBO hubachiisee jira. Oduu teenyatti aanuun kaaba Oromiyaa walloo keessatti waraanni bilxiginnaa guyyaa kaleessaa muddee 10 bara 2021 qofa kamisee addabaabaayi irratti namoota lakkoofsaan 10 ta'an gara jabeenyaan ajjeese. Kana malees qabeenya mataa saamuu cimsanii itti fufanii jiru. Oduun kun akka taanatu isiniif dhiyaata. Godina addaa saba Oromoo walloo keessatti waraanni bilxiginnaa ajjechaa jimlaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiru. Guyyaa kaleessaa muddee 10 bara 2021 qofa kamisee addabaabaayi irratti namoonni lakkoofsaan 10 ta'an gara jabeenyaan ajjeefamanii jiru. Gaafa muddee 9 bara 2021 namoonni 2 waraana Abiy Ahmediin ajjeefamanii jiraachuu odeeffannoon garasii arganne kan mirkaneessudha. Kana malees waraanni kunneen duula qabeenya uummataa saamutti bobba'anii jiraachuu OMN jiraattota garasiirraa odeeffatee jira. Aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Sanbatee keessatti namoonni afaan Oromoo dubbatan gaafii tokko malee butamuun ajjeefamu. Haalli nageenyaa hammaataa ta'uun wal qabatee hawaasni bobbaa fi gala hanqataa jirra jechuun komatu.
Guyyaa kaleessa namoota hamma ta'e tokko walitti qabuun waltajjii teessisaa kan turan yoo ta'u, yoo warri bosona seene deebi'ee harka hin kennatin xiyyaaraan isin haleella jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuu namni dhimmichatti dhiyeenyaan beeku kan OMN'tti hime. Gocha kana adda durummaan hawaasa irratti raawwataa kan jiru durataa aanaa jillee dhummuugaa kan ture obbo Jamaal Abdoo fi Ahmad Hasuu kanneen jedhamanidha. Sababiin ummata walloo irratti gochaa kana raawwataniif maali jennee wayita gaafannetti hawaasa oromummaa isaanii lalisu kana cabsanii Amaara jalatti galchuuf akka karoorfataniif deebiin isaan irraa arganne kan addeessuudha. Weerarri hammaataan kun wayita humnoonni TPLF godinicha gadi dhiisanii bahaniin wal qabate waraanni bilxiginnaa saamicha qabeenya hawaasaa irrattis raawwataa jiraachuu kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaan dubbisee ibsanii jiru. Amantaadhaa ofirraa kennaadhaa isin nagaan teessanii janiini uummanni tola jedheen waan jedhan wallaalanii yoon kenninu jedhaniin ofiif dhahaman waan ta'eef anama bosona keessa taa'een si dubbisa waan akkasiitu deemaa jira guyyoota har'aa fi boruu iftaan guyyoota sadan kana keessatti yoo namni bosona seene kun deebihee harkan katti xiyyaaraan isin dabadabna akkana isin goona lafarraa isin balleessinaa jedhaniin kaadiroonni bilxiginnaadha. Guyyoota sadan as deemaa jiran kanatti namoonni bosona keessa jiran deebi'anii harka kennachuu qabu jechuun hawaasa doorsisaa jiru. Ummata walloo sababiin meeshaa waraanaa gurguddaa akka dirooniitiin dararaa jiraniif inni guddaan kallattii kanaan hawaasa cabsanii ummata of duuba deebisuuf waan kaayyeeffatamedha. Kana malees ololaa dharaatiin hawaasa burjaajessuun akka uummanni gama bilxiginnaa goree duulu gochuuf yaalii gochaa jiru. Kun ammoo galma ga'uu fi hanqannaan ummata kana walitti qabuun godinni kun baduu qaba jechuun ifaan ifatti lallabanii ummata doorsisuu itti fufanii jiru. Walumaa galatti godinni kun yoo bade Oromoonis ni caba jaanii waan yaadaniif gocha kana nurratti raawwataa jiran jechuun komii qaban dhiyeeffatanii jiru Oromoonni walloo. Oduma wal qabateen ajjeechaa lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa walloo keessatti raawwatamaa jiru uummata Oromoo cabsuuf kan kaayyeeffatamedha jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa. Dulli duguggaa sanyii waraana Abiy Ahmediin Oromoota qulqulluu irratti raawwatamaa jiru kun amma qofa osoo hin taane kan yeroo dheeraa boodaan karoorfamee hojiitti hiikamaa jirudha jedhan kanneen OMN dubbise. Kanaaf hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan gamtaan ba'anii sagalee tokkoon sirna Abiy Ahmed balaaleffachuu qaban jechuun dhaamamee jira. Sirni Abiy Ahmed duula waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF gaggeessaa jiran irraa aanuu sababii dadhabeef haalosanii hawaasa nagaa irratti bahaa jira. Keessumattuu ajjeechaan godina addaa saba Oromoo walloo keessatti raawwatame sanuma kan mirkaneessuudha jedhu yaada kennattoonni. Sababni isaas wayita uummata nagaa irratti weerara qindaa'aa bananii waraanni TPLF qabeenya keenya saamee jira nus ni kaffalanne jechuun qabeenya uummataa saamaa jiru. Lixa Oromiyaatti ammoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru sababii sodaateef murni Abiy Ahmediin durfamu kun lammiilee nagaa qeessan irratti ajjeesuuf filatee jedhan. Humnoonni tikaa bilxiginnaa soddaa qondaala adda bilisummaa Oromoo battee urgeessaa obbo Shubbulaa fi dargaggoo Abbuu Tiroo jedhamu magaalaa Maqii keessaa qabanii waajjira poolisii magaalattiitti hidhanii jiraachuu maatiin OMN'tti himane. Hidhamtoonni kunneenis erga maatiin keenya nyaata nuuf laachuu dhorkamanii nyaata hin nyaannu jechuun nyaata lagatanii jiraachuunis miseensi maatii himeeti jira. Muhammad Fantaalle. Dulli maatii qabsaa'ota adamsanii hidhuu cimeetti dhufee jira. Humnoonni tikaa bilxiginnaa soddaa qondaalam ABO battee urgeessaa obbo Shubbulaa fi dargaggoo Abbuu Tiroo jedhaman magaalaa Maqii keessaa qabanii waajjira poolisii magaalattiitti hidhanii jiraachuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Obbo Shubbulaan soddaa qondaalam ABO battee urgeessaa yoo ta'an ganama barraaqa naannoo sa'aatii 11tti poolisiin dhuftee mana jireenyaatti marsuun fuudhanii deemanii jedhama. Miseensa maatii keessaa namni OMN'f yaada kenne. Obbo Shubbulaan magaalaa Maqii ganda Duwwaa Lamam ganda Malkaa Dubbisaa jedhamuun beekamu kan jiraatan yoo ta'u kan qabamanis mana jireenyaa isaanirraa himu. Ganama sa'aatii 11tti mana jireenyaatti fuudhanii? mana jireenyaatti fuudhanii utubaa lama landi ta'anii ganda Duwwaa Lama Malkaa Dubbisaa jedhama nyaata fudhachuu jedhanii otoo deebisaa turan. Qabamuu isaa malee sababa maaliitiif akka qabame wanni beeknu hin jirus jedheera. Dargaggoo Abbuu Tiroo ammoo poolisiin mana jireenyaa isaatti dhufuun mana sakatta'anii homaa dhabnaan ijoollee TV irratti fiilmii ijoollee daawwattu reemootii harkaa fuudhanii gara Oromiyaa miidiyaa neetworkitti jijjiiruun mana keetichi OMN'tu daawwatama sababa jedhuun qabanii deemuun gara waajjira poolisii magaalaa Maqiitti akka geessan Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateera. Guyyaa har'a hojii guyyaa shanaffaadha. Ayyee.
jara kana mana isaaniitii kan fuudhani. Kan mucaa Abbuu Turoo kan jedhamu immoo mana dhufanii gara ganamaa mana dhufanii turanii poolisoonni mana akkas seenan ammoo miidiyaa ijoolleen yoonni ilaalaa turte ijoolleen isaati. Miidiyaa ilaalaa turte ijoolleen daa'ima ta'uu qabu tapha ijoollee irra galchanii ilaalaa turanii. Isa ammoo jarri ol seenanii ammoo miidiyaa ONN irra galchanii waraabbatanii. Erga waraabbatanii booda qabatanii deemanii mucaa fuudhaniiti. Fuudhaniituma waajjira poolisiitii ittuma fidanii haatiillee itti argisiisanii. Haati manaa ammoo achi ilaaltee ijaatti eetna argatti malee nyaata sammuu hoofi galiifi yeroo tokko tokko ofirra deebisu nyaata isaanii kan ganama fidaniif ammoo yeroo galgala poolisoonni ammoo fudhanii ijoollee nyaachuu itti deebisan fa'aa ture. Gochi qaanessaa fi saalfachiisan ammoo ijoollee daa'ima TV daawwattum televezyiyoonii wajjin ragaadhaaf jechuu waraabbatanii akka deemanis maddi keenya yaadanuuf qoodem himeera. Namoonni kunneen erga hidhamanii marra guyyaa 5ffaa yoo ta'u maatiin hidhamtoota kanneenii akka hin ilaalleem ogguramuu himu. Guyyoota 5 kana keessa guyyoota 2 qofa nyaata geessanii fi halaalatti poolisiin harkaa fuudheem akka geesseef maatiin ni dubbatu. Hidhamtoonni kunneenis erga maatiin keenya nyaata nuuf laachuu dhorkamanii nyaata hin nyaannu jechuun nyaata lagatanii jiraachuus miseensi maatii hidhamanii ibseera. Hidhamtoonni kunneen hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne himanni irratti banames hin jiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Inseenee Makuriyaa akkasuma rogeessa siyaasa dinagdee Iyyaas Tasfaayee erga hidhamanii as mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Barreessaa fi gaazexeessaa Inseenee Makuriyaa torbaan dura mana hojii isaa dukkaana kitaaba Ilallee Finfinneetti argamu keessaa humna poolisii fi tikaatiin butame. Manni jireenyaa isaa erga sakattaameen booda waajjira poolisii aanaa afuraffaa kutaa magaalaa Addis Katamaatti hidhamee jiraachuu maatiin OMN'tti himanii jiru. Rogeessaa fi hayyuu siyaasa dinagdee Iyyaas Tasfaayee guyyoota 3 dura mana jireenyaa maatii isaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti argamu qabame waajjira poolisii aanaa sadaffaa kan duraan Maakalaawii jedhamutti hidhamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Maddeen keenya akka ibsanitti obbo Inseenes ta'ee Iyyaas Tasfaayee hanga yoonaatti mana murtiitti kan hin dhiyaatin kan jiran yoo ta'u sababni hidhamuu isaanillee addatti wanti himame hin jiru. Abiy Ahmed injifannoo kaaba biyyattiitti arganne jiddu galeessattis ni argisiisne jechuun akkuma dhaadate Oromiyaa keessatti akka duguggaa sanyii raawwachuu itti fufee jiru rogeeyyiin dubbii kana faana dha'uun 23 bara 2014 akka lakkoofsa biyyatti poolisiin bilxiginnaa Oromiyaa abbootii gadaa karrayyuu fi hirmaattota jilaa gadaa michillee irratti duula duguggaa sanyii abbaa gadaa Kadiira waas dabalatee namoota 14 ajjeesee ture. Gabaasa qindaa'ee Imaamartu dubbisa. Dureen bilxiginnaa Abiy Ahmed injifannoo kaaba biyyattiitti arganne giddu galeessattis ni galmeessina jechuun akkuma dhaaddate Oromiyaa keessatti yakka duguggaa sanyii raawwachuu itti fufee jiraa jiru rogeeyyiin. Abiy Ahmed torbaan tokko dura injifannoo waraanaa kaaba irratti galmeessine giddugala biyyattii irrattis ni lammeessina jechuun dubbatee ture. Dubbii isaa kana faana dha'uun 23 bara 2014 poolisiin bilxiginnaa Oromiyaa abbootii gadaa karrayyuu fi hirmaattota jiila gadaa michillee irratti duguggaa raawwateen abbaa gadaa Kadiir hawaas dabalatee namoota 14 ajjeesee ture. Ergasii as godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fiinxaaleeyyoonni Amaaraa hidhannoo guutuudhaan ilmaan Oromoo ajjeesaa fi qeerraa buqqaasaa jiru. Ajjeechaa fi buqqaatii humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa hayyama argatanii seenaniin raawwatamaa jiruun alattis poolisiin humna addaa bilxiginnaa dabalatee milishoota akkasumas qaamoleen nageenyaa mootummaa ummata nagaa irratti bifa adda ta'een ajjeechaa raawwachaa jiru. Mana hidhaa keessaa hidhamtoota siyaasaa baasanii ajjeesuu akkasumas namoota nagaa gareewwan hawaasa keessatti dhageettii qaban adda baasuun ajjeesuun kan duraan caalmaatti hammaatee itti fufuusaa sababeeffachuun dhaadannooleen Abiy Ahmed giddugaleessa biyyattii irratti injifannoo ni lammeessina jechuun dhaaddatee ture. Wixinee ajjeechaa amma Oromiyaa keessatti raawwataa jiruudha jechuun rogeeyyiin adda addaa marsaa hawaasummaa irratti xinxala isaanii kennaa jiru. Ayyaangaa daawwattoota OMN oduun keenya kanarraaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Oduu teenyarraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdii qabna.